jedhe ati qawwee jaallata taanaan obboleessa koo isa jireenya taate akkas tiiktaakii fi feesbuukii irratti nu maraachaa jirtu maaloo adaraa kee waaqa anatu tikeetii sii bita dhaqi wallagga keessatti bakka barbaade dhaabbatu PP deeggarta taanaan dhaqi milishaa wajjin gali loliidha farra dhiqallee lolaa ta'eetiin loli. Waboo deeggarta taanaan immoo dhaqi waboo keessa makamiitii meeshaa kee qabadhu tireeningii kee hojjedhu loliidha kana sinirraa barbaanna. So kanarratti waan baay'ee argaa jirra. Jalqaba of keessaa waan qaban hiikutu caala. Ani eenyudha? Eenyuun deeggaraa? Hogganni koo eenyudha? Eessa jira? Caasaan koo eessa jira? Jedhanii of qulqulleessuun dhugaa irratti hundaa'uun ofirratti hojjechuutu caala. So warri caasaa hin qabaanne, caasaa tokko keessa hin hidhamne, maallaqa tokko baasii kan hin goone, warri callumadhanii duriyyummaa siyaasaa kana keessatti daldalantu nama rakkisaadha. Namoonni caasaa keessa jiranii gaafa dubbatan argineera. Akkatti dubbatan argaa jirra. So of ilaalaa akkasitti adeemnuun jedhaa. Nagaa barbaachuu jechuun lola itti wallaallee miti. Yoo lollees hin lolla. Siyaasas itti wallaallee miti. Abbaa deeggaruu fudhannee akka barbaannu godhachuu ni dandeenya. Giddu galeessa kana keessatti kan teenyu ofii keenya opinionii dhabnee miti. I have my own biases. I have my own thoughts. Isa didee maaliifan walakkaa kana ta'a? Because walakkaa kana namni hin jiru. Jedhiima jedhaa sifachi dhaabbatee uummanni keenya gidduutti rakkachaa jira. Sanaaf walakkaa kana kan filanne bakka tokko qabannee ani woboo caalu ta'uu dadhabee miti obboleessa koo. Woboo caalu ta'ee maal kana keessatti caasaa barbaade keessatti galee si ajaa'ibsiisuu nan danda'a san sitti maka dhugaa natti hime jetna. PP taanaan PP caalu ta'ee biyya lafaa irratti hin argamne dhaqee maal kana miidiyaa kana keessatti lafarra wanta hojjetamu skill setiin koo bal'aadha nan hojjechuu nan danda'a PP taanaan. Maalan godha tiiktaakii irra dhufee si wajjin. Itti wallaallee miti gamaaf gamana dhaabbachuu wallaallee miti as namatu hin jiru gidduu kana namatu hin jiru. Gidduu kana isa Oromoo qofaa immoo miti biyyattii kana keessatti iyyuu gidduu sana namatu hin jiru waan ta'eef gidduu kana dhaabbannee du'a uummata keenya irraa kaasnaa ni baraarra jennee asitti wixxiifachaa jirra. So akkasitti nu ilaalaa opinionii dhabnee miti balleessaa eenyu akka maal akka godhu wallaallee miti informationii dhabnee miti gurra dhabnee dunnee miti beeknee of duuchinee akka nama hin beeknetti gidduu dhaabbannee isin walitti araarsuudhaaf Oromoon du'a keessa haa ba'u siyaasaan hiikamuu jennee hojjechaarra akkasitti walaa hubannuu jechuu maafi gaafa callisan namni gowwaa nama siyaasa waan ta'eef amma kana dubbachuuf narra ture. So gara yaada keenyaatti deebinaa warri dheengaddacha turani dhufaniiru taanaan natti himaa. Nangashaa yookiin immoo